Ashamaa akkam jirtu? Keemistirii remediyaalii paartii 3dhaan walitti deebineerra. Paartii 3 ways of expressing concentration of a solution jedha. Paartii 2 irratti dhangaddaa solubility ilaalaa turre achi har'a immoo concentration solutionii tokko akkamittiin ibsuu akka dandeenyu, karaa meeqaan akka ibsuu dandeenyuu fi qualitatively akkamittiin ibsina ways of expressing concentration isa jedhudha jechuudha. Ways of expressing concentration of solution. Isa jedhu wajjin ilaalla. As keessatti concentration jechuun solutionii tokko jira yoo jenne solutionii sana keessaa solutii hammamii jira jennee quantitatively gaafa ibsinu jechuudha. Quantity lakkoofsaan gaafa ibsinu amma kana jira solutii amma kanatu solutionii kenname keessa jira jennee gaafa ibsinu isa sanaan maal jennaani concentration jennaan. Kanaafuu concentration of solution is the amount of solute present in a given quantity of solution. Isa jennee haasofnu isadha jechuudha. Inni kun immoo keemistirii keessatti wantoota garaagaraaf nu fayyaduu danda'a. Karaa garaagaraas argachuu dandeenya. Karaawwan nuti ittiin concentration argachuu dandeenyu inni tokko mass percent jedhama. Maasii fayyadamnee gaafa ibsinu inni kan biraan percent ppm, ppb akkasuma number of mole achi inni kan biraa molality, normality warreen kana fayyadamnee ibsuu dandeenya. Kanaafuu warroota kana fayyadamnee concentration solutionii tokko yeroo ibsinutti calculation waan herrega ittiin herregne baasnu formulaawwan mataa isaanii qabu. Formulaawwan suni adeemsa adeemne ittiin argannu qabu. Fakkeenyaaf gaafa percent by maasii fayyadamnu maasii fayyadamnee molar maasiidhaa fi maasii nuu kenname fayyadamnee akkaataatti argachuu dandeenyu concentration beekuu dandeenyu jechuudha. Inni kan biraa volumes fayyadamnee percent by volume fayyadamnee volume nuu kenname tokko fayyadamnee kan ittiin argachuu dandeenyu. Achi inni kan biraa part per million isuma arganne sana immoo miliyoona keessaa deebifnee 10 to the power of 6 tti ol kaafnee solutionii sana gara miliyoonitti ol guddisuudhaan miliyoonii keessaa hammamtu jira jennee ilaaluudhaan part per billioniis akkuma kana gara biliyoonaatti ol guddifnee biliyoona keessaa solutii hammamiitu jira jennee gaafa ilaallu jechuudha. Kanaafuu mee kallattiiwwan gara percent by maasiidhaan jalqabnee haa ilaallu. Percent by mass yeroo jennu immoo weightiidhaanis ilaaluu dandeenya. Weightis masses hin jedhama. Ratio of the mass of a solute to mass of the solution. Ratioodhaan inni kun gara ratioodhaan dhibba keessaa inni gaafa ilaallu. Akkasumas percent jechuun siluma ishee dhibbarraa jechuu waan taateef jechuudha. Percent jechuun dhibba keessaa jechuudha. Isuma kanaan jechuudha. Dhibba keessa solutioniin tokko dhibbadha yoo ta'e giraamis haa ta'u voluumis haa ta'u dhibbadha yoo ta'e dhibba keessa solutii hammamiitu jira jennee yeroo ilaallu. Isa kanaan maal jennaani percent by mass yookiin immoo percent by weight yeroo jennu. Voluumiidhaanis v volume fayyadamnee gaafa ibsinu isa kanaanis percent by volume gaafa jennu ml 100 fi litrii 100 keessa solutii hammamii jira yeroo jennee ilaallu. Isa kanaan maal jennaani percent by mass yookiin immoo percent by volume jennee yeroo ilaallu jechuudha. Inni kun immoo percent by mass formulaan isaa mass of solute over mass of solution times 10 to the power of 2 yookiin immoo times 100% jennee akkasittiin formulaa kana fayyadamnee ibsuu dandeenya. Mass of solute ishee jettu kuni solutiin keenya solutionii kana keessaa giraamii meeqa jira jennee yeroo ibsinu. Mass of solution isheen jettu immoo mass of solution is equals to mass of solute plus mass of solvent. Mass of solute plus mass of solvent. Inni kun immoo mass of solution walitti. Mass of solution yoo barbaannu maasii kan solutii nuu kennamee fi maasii kan solventii walitti daballee mass of solution jennaan. Isa kana argachuudhaaf
maasiin nuu kennama. Yoo maasiin hin kennamne ta'u moolaar maasii fayyadamne nambar of moolii fa'aa fayyadamne yeroo itti argannu jira. Mee fakkeenyaaf example tokko ilaallu. A solution is made by dissolving 30.3 gram of glucose. 30.5 gram of glucose. And 30.5 gram of glucose in 0.1 kilogram of water. In 0.1 kilogram of water. Adda adda baasee akkuma inni kaa'ee jiru kana glucose kan jettu kuni solute. Sababni isaa asitti wateriin meeqadha? Glucosiin 30.3 giraamidha. Isheen kun 0.1 kilogram jechuun 100 gram of wateridha. Wateriin maasiin isaa 100 giraamidha. Isheen kun 13.5 waan taateef solutiin keenya maal ta'uu ishee beekna. Solutiin yeroo baay'ee maalidha jennee smaller amountidhaan argamaa jenne. Kanaafuu glucosiin solutiidha jechuudha. Kanaafuu wateriin solventii ta'uusaa hin agarra. Baay'eedha waan jiruuf. Isa booddee percent by maasii barbaadi jedha gaaffiin keenya immoo. Percent by maasii yeroo barbaadnutti mass of solute over mass of solution jenneerra. Mass of solute over mass of solution jenne waan ta'eef mass of solutiin keenya meeqa times 100. Mass of solutiin 13.5 gram of glucose dha over mass of solution immoo 30.5 gram of solute plus 100 gram of solvent which is water times 10 to the power of 2 or 100%. Kana gaafa irru approximately 11.5% arganna jechuudha. Deebiin kun approximately calculator irraa hojjechuu dandeessu. Kanaafuu example kun walumaa gala kana fakkaata. Ittaansee exercise 4.5 irraa gaaffii tokkoffaa hojjenna. Exercise 4.5 gaaffii tokkoffaan sample of 0.892 gram of potassium chloride is dissolved in 54.6 gram of water. What is the percent by mass of potassium chloride in this solution? Kana kennamaa masaa baafanna. Given jennee given tokkoffaa 0.892 gram of potassium chloride. 0.892 gram of potassium chloride. This time dissolved in 54.6 gram of water. 54.6 gram of water. Kanuma dhagdee kennamaan keenya kanuma. Asii wateriin solventiidha. Inni kun solutiidha. Mass of solutii arganna. Mass of solutiin mass of solution. Solution equals to 0.892 gram plus 54.6 gram of solvent. Inni kun meeqa dhufaa? 55.492 giraamii dhufanni kun mass of solutionidha jechuudha. Isa booddee mass of solution erga arganne percent by mass. Percent by mass is equal with mass of solute over mass of solution times 100%. Mass of solutin 0.892 gramidha. Mass of solution immoo 55.492 gram times 100%. Dhumarratti gaafa kanaaf irra deebinu meeqa arganna? 1.2
61% argannaa jechuudha. Gabaabumatti egzaampiliin inni jalqabaa kana fakkaata. Exercise 4.5 inni jalqabaa jechuudha gaaffii tokkoffaan. Itti daballee gaaffii sadaffaa wajjin. Exercise 4.5 Exercise 4.5 sadaffaa gaaffii sadaffaa jechuudha. 135 gram sample of seawater is evaporated to dryness, leaving 4.73 gram of solid residue. The salt is formerly dissolved in the seawater. Calculate the mass percent of solid percent in the original seawater. Amma egaa asitti 135 gram of sample of seawater. Sample jechuun sample waan jedhee fi inni kun maalidha? Solutionidha walumaa galatti. Sample gaafa jedhe solutionidha inni kun. Isa keessaatii evaporate gaafa ta'u immoo kan solutii keenya 4.73 arganne. Inni evaporate ta'ee bahe sun drynessitti kan bahe sun maalidha? Solutiidha jechuudha. Kanaafuu mass of solutiin 4.73. Inni kun solutiidha. Percent by mass argachuuf immoo percent by mass argachuuf mass of solute over mass of solution. Mass of solution 4.73 gram over mass of solution is lama jenne kan sample dha jenne. Kan sample immoo 135 gramidha jenne. Isa kana gaafa irruu dhumarratti meeqa argannaa? Asii 100 jiru times percentiidhaan gaafa ta'u times 100dhaan jechuudha. Isa kana gaafa irruu dhumarratti 3.5% argannaa jechuudha. 3.5%. Asitti wanti si yaadachuu qabdanii 135 gram of sample gaafa jedhu sample jechuun kan solutionii isinii kennaa jira. Solutiif solventii walitti dabaluun barbaachisu inni kun. Maaliif sample gaafa jedhee kennu bulbulamaa sana keessaa samplii fudhate waan ta'eef mass of samplii mass of solution jechuu wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf examplein sadaffaan kana fakkaata. Inni itti aanu parts per million and parts per billion, ppm and ppb isa jennu ways of expressing concentration keessaatii isa tokkodha jechuudha. Parts per million gaafa jennu wantoonni tokko solutioniin tokko solutiin ni qabu gara 10 the power of 6 ol kaafne gaafa haasofnu million jechuun 10 the power of 6 dha. Solutii achi keessa jiru sana ibsuudhaa fi solutionii sana gara miiliyooniitti ol kaafne concentration achi keessa jiru gara miiliyooniitti ol kaafne miiliyoonii keessaati solutii hammamtu keessa jira jenne yeroo haasofnu jechuudha. Unitiin isaa milligram per kilogram or microgram per gram isa jennu. Fakkeenyaaf milligram per kilogram yeroo jennu milligram jechuun 10 the power of 3 jechuudha. 10 the power of minus 3. 10 the power of minus 3 jechuudha milligram jechuun. Kilogram jechuun immoo 10 the power of 3 jechuudha. Asii gaafa dabarru isheen kun gaafa ol baatu 10 the power of 3 kun gaafa ol baatu 10 the power of minus 3 minus 10 the ammas isheen kunis isheen jala turte immoo minus 3 taate ol dabarte jechuudha. Isheen asitti pilaasii turte kun gaafa kanatti ol baatu minus 3 taati. Walumatti dhuftee 10 the power of minus 3 minus 3 jechuun 10 the power of minus 6 akkas jechuudha. Kana egaa milligram 10 the power of minus 3 over 10 the power of minus 3 maal goone gara 10 the power of 6 ol kaafne jechuudha isa minus 3 ture. Kanaaf isee kana 10 the power of milligram per kilogram jechuun yaada kana qabdi jechuudha. Kan biraa applicationii isaati. Applicationin isaa part per million eessatti fayyadamna waan jedhuuni tokkoffaa environmental chemistry keessatti koorsii environmental yeroo fudhannu isa ta'u environmental chemistry hojiin hojjetu keessatti yeroo baay'ee kan fayyadamnu part per million fayyadamna. Water purity keessatti yeroo water purity test goonu isa part per million fayyadamuu dandeenya.
air quality qilleensaa ilaaluuf safaruufi jechuudha. Yeroo kanafaa fayyadamuu dandeenya. Foormulaan isaa kan ittiin argannu jechuudha. ppm is equal with solute over solution times 10 to the power of 6. Solute per solutionii kana maal goona 10 to the power of 6 dhaan baay'ifna gara miiliyeenaatti jechuudha. Isheen kun miiliyen jechuudha. Maal goone hin guddisne jechuudha. Gara miiliyeenaatti ol kaasne achi keessaati miiliyeena keessaa gaafa ilaallu hammam jira jechuudha. Isa kanadha foormulaan isaa. Kan biraa parties per billion yeroo jennu immoo parties per billion kana gaafa ilaallu immoo tokkoffaa appilikeeshinii isaa ilaaluu qabna. Lammaffaa immoo foormulaa akkamii maal jechuu akka ta'e akkamittiin barreessuu akka dandeenyu illee ilaaluu qabna. Appilikeeshiniin isaa eessatti akka fayyadamnu gaafa ilaallu detecting trace amounts of pollutants. Pollutantii baay'ee xixiqqoo ta'an ammaan xixiqqoo ta'anii yoo sadarkaa isaan jiran irratti ilaallee detect gochuudhaaf xinnoo ulfaachuu danda'a. Kanaaf maal goona ol kaasnee gara biiliyeenaatti ol kaafne gara 10 to the power of 9tti ol kaasnee ilaalla jechuudha. Gaafa sana detect gochuudhaaf xiqqoo ishee nuumi jechuu danda'a. Kanaaf contaminants and toxic in air warra eerii contaminate gochuu danda'an isaan sana tooksikii warra ta'an sana ilaaluudhaaf nu fayyaduu danda'a. Inni kan biraa immoo foormulaan isaa maal akka ta'e mass of solute over mass of solution times 10 to the power of 9. Mass of solute over mass of solution times 10 to the power of 9 jennee gara 10 to the power of 9tti ol guddisnee ilaaluu dandeenya. Sila gaafa part per million ilaallu maal goone 10 to the power of 6 dhaan baay'isne. Amma immoo gara part per billion gaafa ilaallu parties per billion yeroo ilaallu maal goone 10 to the power of 9 dhaan baay'isne jechuudha. Inni itti aanu maal jechuu akka ta'e part per billioniin kun maal jechuu akka ta'e yuunitii isaanii yeroo ilaallu yuunitiidhaan gaafa ibsinu yeroo baay'ee maayikiroograam per kiiloograam jennee kaa'uudhaan hin dandeenya. Maayikiroograam per kiiloograam jechuun maayikiroo jechuun 10 to the power of minus 6 dha. 10 to the power of minus 6 per kiiloograam jechuun immoo 10 to the power of 3. Isa kana 10 to the power of minus 6 minus isheen asitti jalatti 3 taateerti kun gaafa ol baatu minus 3 kana taati. Isa booddee 10 to the power of minus 6 minus 3 10 to the power of minus 9 dha jechuudha. Maayikiroograam per kiiloograam jennee yeroo ibsinu 10 to the power of minus 9 yookiin immoo biiliyeena tokko keessaa ta'uusaa kan ittiin ilaallu akkasittiin jechuudha. Kan biraa naanoogiraam per giraam. Naanoogiraam per giraamiidhaan. Naanoogiraam per giraam. Kanaanis ilaaluu dandeenya. Naanoon giraamiin kun giraamiidha yeroo baddu naanoo jechuun 10 to the power of 9 jechuudha walumatti. Naanoo jechuun 10 to the power of 9 gabaabumatti ishee kana ta'ee amma egzaampilii isaanii ilaallaa jechuudha. Gaaffiiwwan exercise 4.5 irratti kennaman keessaa warra paartii per miiliyoonidhaa fi paartii per biiliyoonii wal fakkaatan gaaffii 6ffaa fi 7ffaa wal duukaa hojjenna. Gaaffii 6ffaan if 150 gram of orange juice contains 120 mg of ascorbic acid, what is the concentration of ascorbic acid expressed in part per million? Asitti dura given yoo baafanna. Given 150 gram of orange juice. Orange juice. Isa keessaati 120 milligram of ascorbic acid. 120 milligram of ascorbic acid. Kun egaa maal nu gaafate? Part per million nu gaafate. Part per million jechuun sila maal jechuudha jennee milligram per
kiloogiraamiidha jenne. Per miligiraam per kiloogiraam. Askoorbiik asiidiin amma miligiraamiidhaan kennameera. 120 miligiraamiidhaan kennameera. Orange juice yookiin immoo solushiniin maaliin kenname? Giraamiidhaan kenname. Isa giraamiidhaan kenname kana maalitti deeffachuu dandeenya? Gara kiloogiraamiitti deeffachuu dandeenya. Inni kun 0.15 kiloogiraam ta'uu danda'a. Isa booddee salphaamatti maal gochuu dandeenya? Mass of ascorbic acidiin miligiraamiidhaan jirti 120 milligram of ascorbic acid over kan orange juice yookiin immoo kan solutionii 0.15 kilogram of juice gaafa ta'u kana irree meeqa arganna? 0.8 times 10 to the power of 6 arganna jechuudha. Yeroo kana maal jechuu barbaadanii 120 miiligraam isin jettu kun 10 to the power of minus 3 yeroo taatu kiloogiraam isheen jettu kun 10 to the power of 3 10 to the power of 0.15 times 10 to the power of 3 isa booddee kana gaafa irru 0.8 times 10 to the power of 6 isa ta'e sana arganna jechuudha. Asitti egaa wanti nuyi hubachuu qabnu maaliin ibsaa irraa gara paartii per miiliyoonitti waan deebisaa jirruuf isa kana fayyadamne. Isa kanaa jechuudha. Garuu kanumaan gaafa xumurraa xumurree gaafa amma xumuraatti isinitti agarsiisa. Isa kana gaafa deemtanii 120 miiligraam over 0.15 kiloogiraam yeroo jennu ishee kana maal jennaani? Paartii per miiliyoonidhaa jenneerra sila. Miiligraam per kiloogiraamiin paartii per miiliyoonidhaa jenneerra. 120 over 0.15 immoo 800 dhufa. Ishee kanaan immoo paartii per miiliyoonidhaa jenneerra. Paartii per miiliyoonii dhumarra deebisaa kan argannaa jechuudha. Kanaaf paartii per miiliyoonidhaan gaafa ibsamu isa kana. Inni itti aanu gaaffii torbaffaan. Gaaffii torbaffaan immoo express the concentration of ascorbic acid given in 10 pp jedha gaaffii kan moojula keessan irraa 10 gaaffii ja'affaa irratti isa jechuu barbaadeetti. Sanni 10 jedhu sana ja'aatti deeffachuu gaariidha. Isa ja'affaa jechuu barbaade dogoggoraan 10 jedhee gaaffii masaa ja'affaa irratti hojjenne kana gara paartii per biiliyoonitti deebisii jedha. Ammas maal goona? Karaa salphaa hojjechuudhaaf jechuudha. Karaa salphaa hojjechuuf sila yeroo ibsinu maalidha jennee definishinii kan paartii per biiliyooniidhaan definishinii isaa akkuma isa kan kanaa miligiraam per kiloogiraamii jennee jechuudha. Miligiraam per kiloogiraamii akkuma isa kanaa jenneeni maayikiroograam per kiloogiraamii jenne. Paartii per biiliyoon ppb is microgram per kilogram. Maal goona? Kan soolitii sana gara maayikiroograamitti deeffanna. Maaliin kenname sila? Soolitiin keenya 120 milligram of ascorbic acid jenna. Inni kun kan soolitiiti jechuudha. 120 milligram isa kan juusii nu kenname sana gara kiloogiraamitti deeffannee 0.15 ta'a. Isa kanii ascorbic acid kenname sana immoo gara maayikiroograamitti deebisna. Maayikiroograamii jechuun immoo times 10 to the power of miligiraamiidhumaan isa kenname sana ammas 10 to the power of 6 goonaa jechuudha. Maayikiroo jechuun 10 to the power of 6 waan ta'eef. Isa booddee 120 milligram times 10 to the power of 3 miligiraamii ishee kana dhiisnee 10 to the power of 3 dhaan baay'isnee waan ta'eef 10 to the power of 3 dhaan baay'isnee maal goonaa?
maayikiroograamii addana keenyaa jechuudha. Isa booda inni jalaamu 0.15 kiloogiraamiidha. Maayikiroogiraam per kiloogiraamiin immoo kan asumatti 120 times 10 to the power of 3 isa jenne kan asumatti 0.3 itti daballee over 0.15 jennee maayikiroogiraam per kiloogiraamii isa jenne kan ammoo ppb jennee fudhanna. Sababni isaa asitti yeroo kaane ppb equals to maayikiroogiraam per kiloogiraamii jenne jalqabne irraa waan ta'eef jechuudha. Isa kana gaafa baay'isnu maal argannaa? 800,000 ppb argannaa jechuudha. Karaa salphaamatti egzaampiliin waa'ee paarti per biiliyoonii fi paarti per miiliyooniidhaan wal qabattu kana fakkaatti karaa salphaatti akkuma kanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyi nuun hojjennu waa'ee paarti per miiliyoonii fi paarti per biiliyoonii wajjin wal qabsiisee kana lammanidha. Isinii gala jennee yaadna. Wanti gaaffii isinitti ta'u yookiin immoo konfiizinii wanti isinitti uumu jiraate immoo tokkoffaa gara yuutuubii keenyaan koomentii jalaan nu gaafachuu dandeessu. Inni itti aanu immoo telegiraam giruuppii keenyaan isatti dabalamtanii achirraan gaaffii wanta isinitti ta'u nu barreessuu dandeessu. Karaa kamiiniyyuu keessaanis nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Concentration expression ways of expressing concentration keessaatii sadii ilaalleerra. Percent by mass or percent value by weight or volume. Inni itti aanu part per million. Inni sadaffaan part per billion ture. Inni dhumaa immoo gosoota nuun jenne keessaa isa dhumaatu hin taane inni afuraffaa irratti ilaallu mool firaakshini jechuudha. Har'aaf paartii kanaan mool firaakshini ilaallee barumsa keenya kutaa sattaanutti immoo moolaaritii, noormaaliitiidhaa fi moolaaliitiidhaan ilaallaa jechuudha. Har'aaf mool firaakshiniidhaan hin dhaabna. Mool firaakshini jechuun maas number of mooliidhaan fayyadamnee kan ibsinu jechuudha. Number of moolii fayyadamnee ways of concentration expression kan ta'ee jechuudha. Isaan kun egaa x yeroo baay'ee x mole fraction x jennee ibsina. The mole fraction of a solute is the ratio of the number of moles of solute divided by the total number of moles of a solution. Ratio mole of solute dhaati gara kan solution jechuudha. X of solute over x of solution. X of solute over x of solute plus x of solvent, where x is equal to mole, number of mole. X yeroo baay'ee chemistry keessatti gaafa concentration ibsu fayyadamnu x number of moleidhaan bakka buufna jechuudha. Yeroo mole fraction ibsinu x gaafa jennu number of mole akka inni ta'etti qabachuun gaariidha. Kanaaf mole fractioniin akka kanatti jechuudha. N of solute N of solute over N of solvent plus N of solute jennee ibsinaa jechuudha. N jechuun number of mole. X immoo mole fraction akka ta'etti jechuudha. Formulaan isaanii kanumadha. Formulaa baay'ee dheeraa amma kana hin qabu kun. Yeroo baay'ee immoo as keessatti wantoonni nu fayyadan molar mass, number of mole, given mass. Warreen kan adda baasnee beekuu qabna. Molar mass jechuun warra nuun predictable irraa argannu yookiin immoo nuu kennamuu danda'a. Walittidhaan argannu. Number of mole jechuun immoo yoo nuu kenname number of mole nuu kenname yookiin molar massiin gaafatamuu dandeenya yookiin maasii gaafatamuu dandeenya. Given mass kan jennu immoo maasii nuu kennamu jechuun immoo yookiin immoo maasii nu barbaachisu jechuudha. Kanaafuu warra kana sadan yeroo baay'ee gaaffiin deddeebi'ee gaafatamu warruma sadan molar maasii, number of molii fi given maasii makana gidduudha jechuudha. Example kitaaba keessanirra yookiin moojula keessanirra jiru. Calculate the mole fraction of ethanol when 23 gram of ethanol is mixed with 80 gram of water to make aqueous solution of ethanol. Mass of ethanol 23 nuu kenname. Mass of
ethanol 23 gram. Mass of water. Mass of water in 18 nuu kenname. 80 gram of water. Maal gochuu qabna? Molar mass of ethanol fayyadamne number of mole barbaaduu qabna. Molar mass of water fayyadamne number of mole of water barbaaduu qabna. Molar mass of ethanol in 46 gram per mole. Molar mass of ethanol. Ethanol 46 gram per mole. Number of mole of ethanol yeroo barbaadnu N of ethanol equal with number of mole equals to given mass over molar mass. Given mass 23 nuu kenname 23 gram of ethanol over molar mass 46 gram per mole of ethanol. Inni kun 0.5 moolidha jechuudha kan ethanolii. Kan water immoo molar mass of water 80 gram per mole. N of water equal with given mass over molar mass. Given mass in 80 gram, molar mass 80 gram per mole. Given mass in kun asitti nuu kenname fi molar mass in immoo molar mass of water inni kun 1 mole arganne jechuudha. Asitti 0.5 asitti 1 mole. Gaafichi immoo calculate the mole fraction of ethanol jedha. Mole fraction of ethanol jechuun immoo number of mole of ethanol x of ethanol. X jechuun mole fraction jechuudha. Ethanol is equal with number of mole of ethanol, number of mole of ethanol plus number of mole of water. Number of mole of ethanol meeqa arganne 0.5 mole over number of mole of ethanol 0.5 mole plus number of mole of water 1 mole arganne kan water jechuudha. Inni kun 0.5 over 1.5 mole. Mole is cancelled by mole. Dhumarra deebiin nuun argannu meeqa ta'a? 0.3 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya isheen dhumaa 0.3 x ethanol yookiin immoo mole fraction of ethanol 0.3 ta'a. Yeroo hunda wanti nuyi yaadachuu qabnu immoo summation of x tokko ta'a. Erga the summation of x yookiin immoo mole fraction yeroo hunda unity dha jedha. Unity jechuun tokko ta'a jechuudha. Erga number of mole of x of yookiin immoo x kan ethanolii 3 ta'a yoo ta'e inni kan water x of water 1 minus unity dha jenneerra. Unity 1 minus 0.3 x of ethanol. Isa kana gaafa irraa dhufnu 0.7 arganna. Mole fraction kan water 0.7 ta'a jechuudha. Example inni itti aanu kitaaba keessan irraa moduula keessan irraati. A solution was prepared by adding 48 gram of methanol into 81 gram of water. What is the mole fraction of methanol in this solution? Given baafanna jalqaba irratti yeroo baay'ee given baafachuun barbaachisaa. Given adding 48 gram of methanol. 48 gram of methanol. Kan biraa into 81 gram of water. 81 gram of water.
What is the mole fraction of methanol in this solution? Deebisa dhumarratti deebisaa nuu kenneera garuu akkamitti akka hojjetamu prove gochuudhaaf. Answeriin 0.25 argachuu qabna jechuudha dhumarratti. Maaloo mole fraction of methanol jechuudha. Asitti wantoonni nuyi argannu kan biraa mole fraction argachuudhaaf molar mass qabaachuu qabna. Molar mass of methanol, molar mass of methanol inni meeqadha? 32 gram per mole. Molar mass of water 80 gram per mole. Kana fayyadamne number of mole arganna. Number of mole argannu sanatti fayyadamne immoo mole fraction arganna jechuudha. Kallattii manama maal argachuu qabna? Number of mole arganna. Number of mole of methanol equals to given mass of methanol over molar mass of methanol. Given mass insa 48 gram. Molar mass insa ammoo 32 gram per mole. Kana gaafa irru 1.5 mole arganne. Amma immoo number of mole of water arganna. Number of mole of water meeqan nuu kenname? 81 gram nuu kenname. Over molar mass insa immoo 80 gram per mole dha. Ni kun immoo number of mole insa 4.5 mole ta'a jechuudha. Number of mole kan lamaan isaa arganneerra. Wanti nu hafu amma maalidha? X argachuudha yookiin immoo mole fraction argachuudha. Kan gaafatamne mole fraction of methanol. Mole fraction of methanol equal with number of mole of methanol over number of mole of methanol plus number of mole of water. Number of mole of methanol 1.5 dha jenne sila. Mole over number of mole of methanol jechuun 1.5 mole plus number of mole of water 4.5 mole jenne. Inni kun 1.5 mole over 1.5 plus 4.5 6 mole. Mole is cancelled by mole and gaaffiin ni dhuma meeqa ta'a? Deebiin isaa ni dhuma jechuudha. 0.25 ta'a jechuudha x of methanol. 0.25 kan argannaa jechuudha. Gaaffii kanarratti hundoofne kan wateris tokkorraa hir'ifne kan waterii argachuuf immoo x of water unity dha jenneerra. Walitti daamni isaanii tokko dhufa dhumarra waan ta'eef 1 minus 0.25 yookiin immoo kan methanolii irraa gaafa hir'isnu 0.65 x of water ta'a jechuudha. Egaa gaaffiin waa'ee concentration wal qabsiisee fi ibsi keenya kana fakkaata. Kan paartii kanaan isin ibsinu jechuudha. Paartii itti aanuun immoo normaality, molarity iddoo tokkotti qabannee amma isiniif dhiyaannutti viidiyoo keenya share gochuudhaan, like gochuudhaanis warra kaan biraa share gochuudhaan, telegiraamii keenya irratti immoo gaaffii qabdu nu gaafachuudhaan amma kanatti nu eegaa nagaan tura.